ورحمة الله وبركاته شير قدا الدنيا بطبطة أدوانا جايباتي لنسيني نفي abduseen qunxurroon isaa itti citee jira waan meere laakiin warri qunxurroo abdusee citee sana ilaaluu barbaadan laakii godhaa laakii 2000 barbaada YouTube kanarratti torbii tokkoof mana yaalaa ture abduseen qunxurroo isaa itti gimmaashiin gaame kurree meeqaan namni kurrifatee qabee harkaa baasee har'a fayyee dhufee jira ilaaluu barbaaddu yoo ta'e laayikii godhaa yuutuubii kanas hundi keessan walii baxabaxa waaqayyo abdusee qunxurroo isaa fayyaa itti kutanii akka inni hin duune yookiin akka inni lamu of hin jibbineef waaqni isaan biseef laayikii gochuudhaan waaqanaaf galateeffadha. Ati garuu yeroo hundumaa nama boonsisaa jaalalli kee nama ni qabu nama naansisaa. Dhuguma mee hundi keessanuu baay'ee yaadamtanii jirtu hundi keessanuu baay'ee si yaada TikTok irrattis Facebook irraa silaayyuu ji'a tokkoof adabamee waan hin tureef badeen ture YouTube irras sababa Facebook ko adabameef na dabbarraan bade ummanni maal godhate mucaan gidduu kanaan gidduu abduseen social media irraa badu qunxurroon murame ajandaa meeqan na darbiyaan Facebook live galee kan silaa ummata kana bit godhu sababa Facebookin afaan na luugamee jennaan taa'e ummannas garagalee abdusee irraa murame nuu fida abdusee እንዴት የአብዱሴ ቁንጥር የኔ መቼም አይቆረጥም አንኮ አከ ከረሜላ እሲ ሽሊንጊ ሰነቲ ጎቴ ጡጣቲ አከ ሰይዲት ዮላ ፈካውታ ይመል እኒ ቢላንቲ ፊገኒ ያኒ ኩተኑ አይሆንላችሁ መቼም ወሬ ቁንጥሮን አብዱሴቲ ጭቴ ጀናን ዲሮን ዲባየ ገመደኒቱ waan dhuguma abduseetti kutamee jennaan kalaas kana booda chiikochiin qunxurroon qabu abduseetti muramee jira jettee abdusee dhiiste jennaan ofii keessanii warra na jaallatu warra amma abdusee khiyya jedhe natti mammaratu kan ofii keessanii janajjanuuf bulgooch shamarran koo baga waaqni doktor abdusee keessan nagaa siniif taasisee qunxurroo isaaniillee otuu muramin harraan gahe kara fuulduraattis akka muramneef du'aa godha bareechaati du'aa godha amma waahi qunxurroo keenyaatti yoo deebinu hundi keessan shamarran yoo dhugumaan birrilibsii tokko wal amannee wajjiniin ofannee bullasiichi jettan hiriira baatii gocha kana hin balaaleffanna shamarran bakka hin bu'u qunxurroo warii muranii dhiirri akka inni fuudha sodaatee danazzazee hafuuf garoo durbaa arge akka qunxurroon isaa hadoodu waa tokko fedhii hin qabaanne wal gochuun kun simmeetii wal keessatti ajjeesu waan ta'eef kun bakka nun bu'u nuti shamarran dhiirota keenya ni jaallanna heerumuu feena walirraa muruun hadhaabbatu jettanii yoo hiriiran baane wal amannee birrilibsii tokko ummannee hin bullu kana booda kun waan dhibbaan dhibbatti irratti walii galleedha dhiironni baay'eenis walii galanii jiru keessaanillee guruuppii hidheetaniin gurmeessaan jira jechuudha waahii qunxurroon kaayiroo kana keessatti muramuu sanarratti an kan na gubeena dhiisuu dide kan qunxurroon irraa murame kaayiroo kan intala aliyyi jedhanu aliyyiin kan intala viidiyoo waraabe jaartii isaa suudii mee maaliif iyyuu duulli nurratti gaggeeffame nu warra kaayiroo irratti wanti kun godhame waan kun godhameef koomentii jalatti naa kaa'uu dandeessu cubbuun nuti hojjenne jira sanuummoo cubbuun abduseen hojjete jira kan isin natti farriftanu ummata farris yaa farristoota abduseen irraa murame jettu kottu nyaattaa narraa murama afar bila afar bilu warri irraa muramuudhaaf salootii gootanii irraa muramee abdusee irraa shamarran baay'ee gaggabanii mana mustashfaa kan Dubaayin jiran warri abdusee eeggataaranu baay'een isaanii naasuudhaan alla qellin bakka itti baanee irraa da abdusee keenyatti jedhanii singilii kan yeroo kanatti aktiivistiin feesbuukii kanarraa singiliin kan hin fuudhin kan ilmoo hin qabne abdusee qofa waan ta'eef isa qofa teegamaa ture har'a gaafa ummanni moortuun kun abdusee irraa qunxurroon muramee kanaaf social media irraa badee ashagatee mana ciisaa jiranii farrisan shamarran baay'een gaggabuu qabdi dhuguma akkamitti hin gaggabne doktorri isaanii qunxurroon irraa murameera jechuun bar waan qallaali miti nayyeellaa garuu qunxurroon maquma qodaa keenyaa waamu kan shamarranii bareedduudha bar maqaa danuu qabdi buskutii daabboo moqosqosii waa meeqa jira kan keenya qunxurroo maali maqaa gurguddaa wayii rabbiin nutti kenne maali isaayyee
warri TikTok keessatti mirgi qunxurroo keenya haa kabajamu jettanii waan akkanaa godhaa jirtan dhiironni akkanatti gadi baatanii dachaatanii hin iyyina. Shamarran bahanii balaaleffachuu qabu. Isin maaltu hiriira isin baase? Ajaja kootiin ala. Ajaja kootiin ala hiriiruma wayi TikTok keessatti isa ta'u eessattuu baatanii sagalee qodaa keessaniitiif dhageessifachuun qabdan. Hamma jarri dhiirota keenya itti heerumuu barbaanna. Yoo dhuguma birri libsii tokko wal amannee offannee buluun itti fufuu qaba karaa fuulduraatti gabbahanii mormuu qabu. Mormuu qabu. Hin mormanu taanaan alla qallaachuu wal fuuchuu wal amanuun hafe. Wal amanuu tafe qunxurroo walirraa muruun dubbii balleesse. Kaayirootti ta'e dubbiin an torbii tokkoof miidiyaarraa bannaan natti farrifte moortuun. Yoomuu narraan mortu waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u narraan mortu yoomuu. Nan eeggadha faantii shan jaafannee deemna sichi. Warri dhiiraa kana booda sela waan jaartii keessan hin taaneen ala qanii jaartii keessan irratti waa jenajjennaniitu ta'e waa of shakkitan faantiin baafatina allaqe. Faantiin baafatina faantii 3-4 darrabadhaati harka keessan akkanatti godhaa rafaa. Yoo isin faantii tokko harkiftee kanatti utaalaa ka'aa godhaati jabaadhaa qabaa. Jabaadhaati utaalaa qabaa harkatti utuu isin hin murin. Utuu isin hin murin. Kan na gube garuu biyya faranjootaatti akka nama aayiskiriimii xuuxxatuutti karaa irratti manni sanduusha isaa banamee jennaan qodaa keenyaaf kabaja godhamee sanduusha isaa hojjetamnaan nyaataa jiru jechuudha jarri. Kan keenya garuu billaadhaan itti fiigdee bakka balleessuudhaaf galata dhabiisa jechuudha. Shamarran keenya iddoo akkanaatti wallaaltota maaliif qodaa kan keenya guutuudhaaf itti fiigdume hin ta'u. Kun wal dogongorsuu jedhama. Waliin dogongorsinaa akka lammata ittiin deebine qodaan abdusee keessanis nagaadhaa anillee feesbuukii irraa kan hin badee ture har'a isiniif deebi'ee hin jira. Baga rabbiin qunxurroo abdusee keessanii otoo hin mursiisin torbii tokko tursiise har'a abdusee isiniif fide maqaa kabajaa itti baasaa. Qunxurroo jechuun nama yeellaasisa waan ta'eef maqaa itti waamnu washalaa yoo jennes hin dabbara. Waa biraa itti nuuf baasaati hintinii jennaa. Akkasi gaa doktoraachiin kabbaad ta'u ilaallu doktor abdusee. Gubaan biyya kanaa nu ajjeesaa jira isa dhugumaa rabbii dubbachuuf immoo. Ati yeroo garuu hundumaa nama foo'istaa gaafa rakkoon sitti hammatee nama boosisu siitu dhufee nama boonu. Waaqayyoof haa galatu laayikii godhaatii addunyaa diina koo garanaaf guba.